يا غلطي فني warreen nagar gaartanii waan ta'eef galatooma galata guddaa qaba. Rabbiin akkanumatti ol haa fuudhu. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا داوتوتا كينيا أكم جرتن سلامتان تينيا تن أنرا بركاتي اسم براغي سوجتا أرى ويا غلطي فنا أبليين كينيا كم بيالا كم بيا كيسا جران وانك أبنين أرتستي كينيا نما جبا ناسرو برد أبتن ويا نراكم ويا غمچوتي خناف أبليين كينيا نمني نمن غلطون فني رب اللين غلطون فتو تيكوك أبدنين waan qabdaniin obboleessa keenya isin bira jirra jabaaddu abshii jettanii warri hamilee taataniif guyyaa har'aa kana akkuma gartan maatii isaa obboleessa isaa ilmaan isaa haadha mana isaa wajjin guyyaa galateeffannaa akkatti faamnee kee qopheessinee qophii galateeffannaa artist Naasiroo Ahmadiidhaaf kan jiru barreeffamaa illee nu barreeffamee jira. Inni hanga jiru yoo akkatti wal bira dhaabbate hedduu namatti tola. sagantaan teenya ta dura du'aayiidhaan eegallaa amma kara du'aayiitti deebinaa isin wajjin turtii gaarii warreen viidiyoo kana ilaaltan viidiyoo kana sheer godhuudhaan nama hunda bira akka geessan isin jenna amma sagantaan ta du'aayiitti nu wajjin turtii gaarii. Rabbi ol isin haa fuudhu. Amiin. Akkanumatti isin haa kabaju. Amiin. Akkuma isin har'a nu kabajjan kanatti Amiin. isin haa kabaju. Amiin. Ol isin haa fuudhu. Amiin. Aboo alaamanni isin haa beeku. Amiin. Xiqqaa guddaan isin haa beeku. Amiin. Riskiidhas akkanumatti gartee isinitti haa dhangalaasu. Amiin. Umrii isin haa dheeressu. Amiin. Wajjin isin haa tursiisu. Amiin. Waan hundaa'uu gartee harkumarratti rabbi isinii haa kennu. Amiin. Harkumarratti rabbi isinii haa kennu. Amiin. Isaanillee gartee warra gartee sagantaa sana qophee kana rabbiin akkanumatti ol haa fuudhu. Akkanumatti ol haa fuudhu. Darajaan isaanii ol haa deemtu. Teessanillee ol haa deemtu. Teenyallee ol haa deemtu. Gartee kabajaadhaan warra geggeessu gartee rabbi isinillee haa godhu. Islaama gartee kabajaadha. Ka ibaadaadha. Ka imaana. Ka jannata. Rabbi isin haa godhu. Rabbi isin haa godhu. Allahumma salli. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya haati teenya ta'amma du'aa nu goote haadha Naasirooti haadha nama jabaati haadha artist Naasirooti rabbi umrii nu haa dheeressu. Kanaaf obboleeyyan keenya warreen qaamaan miidhamanii warreen sammuun isaanii gentil ta'an hedduu jira. Naasiroon ija dhabe malee dandeettiin isaa akkuma gartan nama jabaadha nama cimaadha nama bultii horatee yeroo ammaan tana mana kana keessa jira. Mana kana wal qabatee wanti dhumarratti nullee ni jira. Tanaaf nu wajjin turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruufee Adamiin jaama. Haadha mana Naasiroo rakkoo keenya hubattanii nu bira dhaabbattan galatoomaan jaa jazaa teessan rabbiin isin haa kafalu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Mujaahid Ahmad Rashiidiin jaama obboleessa Naasirooti. Warri Naasiroo bira dhaabbattan hundi keessanuu galata guddaa nu bira qabdan keessattuu ibsaa abbaa jaalalaa. Ibsaa abbaa jaalalaa gahee guddaa taphate. Haalan galata guddaa qaba. Warreen maqaa keessan hin beeknes warri bira dhaabbatan hedduutu jira maqaa keessan yaamee fixuu hin danda'u. Kanaafuu hundi keessa warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis galata guddaa qabdan nu biraa galata guddaa qabdanii galata keessan ammoo rabbiin isin haa kafalu jazaan keessan jannata haa ta'uun ja'a. Naasiroon abbaa ilmaan afuriiti. Abbaa ilmaan afuriiti. Ilmaan afuran guddoon na bira jirti kutaa 5 baratu jirti. Anaatu barsiisutti jira irraa fuudheti tuun ammoo itti aantu isa bira jirti hunoota nu bira jirtu tana kun mucaan kanaa tunis haadha mana isaati. Kanaafuu nu gargaartan dhugaadha wanni nu gargaartan guddaadha. Haa ta'u garuu Naasiroon kun xiqqashoo gad dhaabbatee sila waan irratti gad dhaabbatu takka barbaada. Bootan takka mana isaa kana dura ni jirti. Achirratti mana tokko ijaarree fi warri isaatilleen akka achitti itti dalaydee ilmaan kana jiraachiftu barbaanna. Fikraa Naasiroo jaama. Warri nu bira dhaabbattanis guddaa galatooma. Ni baratta? Meeqa baratta? Kutaa 2. 2? Obboleettiin guddoo meeqa baratti? 5. Fankayyees nama jabaadha. Kana hundaanuu nu gargaaree as nu ga'e. Isinis akka nu bira dhaabbattan galatoomaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Naa guyyaa galateeffannaa
warreen na gargaartanii waan ta'eef keessafuu ibsaa abbaa jaalalaa abbaan gargaarsa kana abbummaa fudhatee abbummaan na bira dhaabbatee gargaarsa kana na gargaare ibsaa abbaa jaalalaa waan ta'eef isaa fi akkasumas warra sagantaa inni qopheesse irratti hirmaatee fi gargaarsa kana buuse hunda galanni isaanii rabbi isaanii haa galchuun ja'aa girin teessan umrii nabi khadiir rabbi isinii haa godhu akkasumatti jireenyi keessan jireenya isin bira kutee lammii teessan hundaaf gaaddisa ta'u uuda bal'ina uuda gammachuu uuda jireenyi keessan irratti isinii tolu isiniif haa ta'u jireenyi keessanii ammoo akkuma gartee tana dura anaa bakka maletti kufe gargaarsa keessaniin lafaana kaaftan gargaarsi keessan kun lafaana kaaseen na dhaabe malee nan tarkaanfachiisu akka na tarkaanfachiisu bootaa xiqqoo takkaa tuulaatiyya dura jira bootaa san irratti waa dhaabbadhee waan akka laameeraa tolfadhee achirratti warri haati manaatiyya achirratti carraayixee ilmaan kana akka naa barsiiftee naa guddiftu akka naa gootanin ja'aa gara fuulduraatittillee akka nan daganne isinitti dhaammachaa ta'ar'aatiif galata guddaa galata hammanan ja'amne rabbiin jazaa teessan isinii haa kafalu umrii teessan isin dheeressuu fi gammachuu teessan nagarsiisuudhaan jazaa teessan rabbi isinii haa kafalu jechaa namni guyyaa lama khaxa'aa jaan guyyaa gammadee fi guyyaa gaddee khaxa'aa jaan an ar'a guyyaan gammadee waan ta'eef jechinatti xiqqaataa kanumaan yoon galatoomaa isiniin je'e irra naaffallii ta'a galatoomaa ulfaadhaa ammallee gara fuulduraatittillee rakkataa na fakkaatu warra gargaaree tarkaanfachiisu rabbi isin haa godhu fuuldurattillee umrii teessanis umrii isin dheeressee waan itti gammadda waan qalbiin teessan itti gammaddu takkaan rabbi isin haa gammachiisu kanaa ol waan hin je'un beeku inni ka beeku sun itti isinii haa guutuun isinin jaa akkuma tana dura mana ibsaa abbaa jaalalaa sagantaa gargaarsaa artistii keenya Naasiroof qophii qopheessaa turre sanitti akkuma amma gartan kana qophii galateeffatannaati qophii san irratti qarshiin guuramee qarshiin waadaa galamee waliigala qarshiin 400,000 oltu waadaa galame sanirraa qarshiin 188 nigdi baankitti galee jira qarshiin 42 oromiyaatti galee jira jechuudha tanaaf qarshiin galee waliigala qarshii 230 tanaaf warreen hin galchiin warreen waadaa galtan hundi keessanuu akka nu galchitan isin jenna warreen ammallee gargaaruu barbaadan warreen ammallee bira dhaabbatuu barbaadan hundi keessanuu akkaawuntii armaan gadii kanaan isinii barreessinaa lakkoofsa bilbilaa kanaan heloo jettanii Naasiroo bira dhaabbatanii akka jajjabeessitan isin jenna kanaa miti akkuma reefuu Naasiroon dubbatetti lafa xiqqoo takka tan ardaan kaniteef jira manni inni jiraatus manuma kana galatoomaa warri mana kanitaniif hundi keessan lafa san isin garsiifnaa waan qabdaniin irra buuftanii akka inni laameeraa jaaratee haati mana isaa achi keessatti waan takka takka gurgurtee ijoollee isaa tan itti jiraachiftu akka bira dhaabbatan isin jenna wanti isin arra hojjetan duniyaa fi akhiratti illee isin fayyatti obboleeyyan keenya jiruu tana arra jirraa boru jiraatu keenya waan hin beekneef obboleeyyan keenya waan qabnuun artistii keenya Naasiroo keenya qaroo dhabeeyyii sammuun isaa garuu gentil nama ijaan agarre nama yaadni isaa guddaadha namni eegareen isaa dheeraadha waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu artistii keenya bira akka dhaabbannuun isinin jaha galatoomaa ulfaadhaa barakadhaa. Keek kanallee ispoonsara kan nu ta'e ibsaa abbaa jaalalaati. Abjana magari Rabbi khayya ibsa mubere shuri
Nakuma jai